Tanii dura dursoo akkam jirtan salaamtaan teenya sinaadha qabdu warreen fagoo jirtanii fi dhiyoo jirtanis harka keessaniin taap godhaa koppii linkii godhaa sheer walii godhaadha dhiyeessa obboleeyyan keenya warreen bika adda addaa jiranis laayivii galuu keenya akka beekan itti dabarsaa jirtu mee warreen kaamana keessa jirtan salaamtaas nurratti dabarfachaa eeysarraa akka nu daawwachaa jirtan eeysarraa akka sagalee tana dhagayaa jirtan barreessa. Dura dursoo magaalaa teessaniin achi booda biyya keessa jirtan itti aansaatii babarreessaa isiniin jenna guutumatti karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii dhiyaadhaa harka keessaniin taap godhaa koppii linkii godhaa guyyaa arraan tanaa oduulee jajjabduu adda addaatiin isinii qaba breaking news hedduudhaatu keessa jira akkasuma sanitti oduulee gara biraatis tan isin dhaga'uu qabdu jennee yaannee fuffunaannee isiniif dhiheessineeti jirra. Akkasumatti gaa itti aansuudhaan beeksisa tokko tokkos isiniif hin qaba guutumatti qophii bareedduudhaan qopheessee jira hundi keessanuu akka irratti hirmaattanii waaniin isinii qopheessa kana guututti dhaggeeffatan isiniif dura ibsuu barbaanna guutumatti barreessa eessarraa akka daawwachaa jirtan eessarraa akka dhaggeeffachaa jirtan akkasuma sanitti gaa warreen kubbaa miilaa addunyaatiifis kubbaa Mila tan geeba addunyaadhaa takkaa agartee geeba kubbaa miilaa addunyaadhaa kan baatii dhuftu keessa Ameerikatti gaggeeffamuudhaaf deemus hangam takka qophii godhaa jirtan egaa kubbaan inumaa tabaranaa amata kanaa kuni daddafteeti dhuftee akkuma yaadattanitti tan yeroo marsaa dabreessan sababa koovidiif duuba deebisaniiti turanii takkaa agartee achi dheereessaniiti turanii ammammoo dhufteeti wal jala gartee dhuftee enumaatu amata 3 keessatti hoggulama ta'uu siidhaati tan yeroo biraa amata 4 keessatti taatu jechuudha. Guutumattuu qophiin adda addaa gaggeeffamaati jirti Ameerikaa fi Kanadaa akkasumas Meeksikootti jechuudha. Biyya sadiitu qopheessuudhaaf deemu. Egaa isin hundi keessanuu bika eessarraa akka nu daawwachaa jirtan barreessaadha warreen gartee mana keessatti arkaa jirurraa jimmarraa arkaatiin jira Itoophiyaa arkaatiin jira garuu Itoophiyaa sogguu jettan gartee magaalaa teessan magaalaa keessa jirtan itti aansuudhaan barreessuun dhiisina warreen Minisootaa jirtanis warreen dhiyoo jirtan Minisootaan tuni gaa hedduu guddoodha eessa akka jirtan Maanchesteris akkasuma Somaalilaandis naannoo jirtan nu ibsa. Saudi Arabia naannoo jirtan laala kana laala akka gartee ammaan tana Doha Qatar kanatti irra wayyaadha MSP baga jiraattee ayyee Norway tanoo eessa jirta dhiyaadha taap godha harka keessaniin walitti himaadha taap godhaadha dhugatti warri gaa Eisaan arkaa jira Ben Switzerlandi. Okay, you are from Greenland. Dhugamo. Menu dhisi. Nurraa sirreessita kaayis. Finfinnee boolee hayyee Saudi Arabiyaa tanagaa obsa akkami obsan magaalaa barreessi. Arsii naannoo kam jirta arsiin kutaadhaami baga jiraattan guutumattuu dhiyaaddagaa oduulee gartee gurguddoo isinii qabnu isiniif himna dura dursoo warreen garagaraa gartee hayyee karaa oduu teenyatti achi dabarraa oduu isiniif hima. Dura dursoo oduu gurguddoon guyyaa irraan tanaa mootummaan Raashaa TV Chaayinaadhaa walgahii takkaa'uu marii isaanii tan guyyaa lamaa san arraan tana xumurataniiti jiran akkasuma sanitti akkuma kalee irraa haasofnetti kuno joint declaration takkaa'u gartee ibsa walii kaniin amma dura isinii himaa ture san gadhiisaniiti jiran akkasuma sanitti marii isaanii tanarratti waliigaltee hedduu mallatteessan ja'aniitii odeessaa jiranii sanirraayis waan garagaraa taniin isinii himuutu jira.
Ittiyaan Sudaan pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump nuti Iiraan dhuunfanneeti jirraa jeetii odeessaa jira. Maal jechuu ka barbaades irraa haasoynu. Akkasuma sanitti oduu guddoon takka tan arraan tana Ameerikaa keessaa akka malee olii gad deemaa jirtu miidiyaaleen gurguddaan irraa odeessaa jiran eega mootummaa Iiraan tana hombolchan Ameerikaadhaa fi warri Izrael pirezidantii Iiraan kan duraanii Mahmud Ahmadinejad kan jedhamu akka bikka buusuudhaaf karoora qabaachaa turan miidiyaan New York Times jedhamu baaseeti jira. Inni noo maaltu achi keessa jira? Maalirraa qophiin tun taatee gartee waan isinirraa himuutu jira. Akkasuma sanitti yeroo amma duraa akkuma yaadatanitti mootummaan United Arab Emirates duroonnan garagaraatutu dhiheenya kana biyya teenya barbadeessuudhaaf nutti haleelamaa jira. Jaaniitii odeessaa jiran. Duroonnan kunis karaa dhihaatirraa dhufaa jira jedhan malee eessarraa akka dhufu jiru hin dubbanne. Garuu oduun arraan tana bahaa jirtu akka jettutti duroonnan kuni Iraaq keessaa haleelame. Haa taatu malee garee warra Iraanii miti nama biraatu achirraa haleelu jira jaaniitii odeessaa jiranii oduu tanarraayis waan takka taniin isinii himuutu jira. Akkasuma sanitti mootummaan Iiraan gara isaaniitiin arrallee irra deebi'uudhaan ibsa garagaraa lolaa fi lola fuulduratti aanu kanaa fi akkasuma sanitti waa'ee Hormuz irratti ibsa baasaniiti jiran. Kana qofallee odoon taane guyyaarraan tanaa biyyoottan nu waliin hariiroo gaarii qaban ja'an kan isaan hayyama godhaniif dooniileen isaanii bahara keessa takkaawu Hormuz keessa dabartee karaa biyyoottan isaanii akka deemaa jirtu gareeleen daataa takkaawu doonii baharra deemtu hordofan ibsa godhaati jiran. Akkasuma sanitti dooniileen warra diina keenyaa tan waraanaas taatu tan warshaatis taatu tanummaan meeshaadhaan deemtullee yoo taate takkaan isiidha Hormuz keessa hin seentus hin baatus jedhanii ibsa addaa kana baasuunis ni yaadatama. Kanarraayis waan takka haasofnutu jira. Guutumaa guututtuu waa hedduudhaan isinii qaba. Egaa oduulee tan biraatis ta'e isin gartee arguu qabdan je'ee wali qaqqabees ni jirti. Isiniif irraa himuutaa tanaafuu harka keessaniin taaptaap godhuudhaan koppii linkii godhuudhaan sheer godhuudhaan karaa gartee namayyuu itti argutti akkuma beektanitti akkaawuntiin tuni hidhaa keessa jirti. Hirmaannan keessan hedduu barbaachisaadha. Yoo isin taaptaap gootanii sheer gootanii koomentii irratti kan hin barreessine taate akkuma kaleedhaatti cufuudhaaf takkaa'u gartee miidhuudhaaf tattaafatanii jechuudha. Tana gartee if duraan isinii quba qabaadhaadha. Tanaafuu akka gartee egaa oduu teenyaa seenfinne karatti nuun dhaabne kaleen yaadattanii warri mana keessa jirtan akka gartee godhuudhaaf tattaafatan jalaa miliineetumas deebine malee karaa isaaniitiin silaa nurra cufanii beeka. Ni yaadattanii makalee warri mana keessa turtan sagalee xiyyeetan dhagayaa jirtanii dursoo ka dhagayaa jirtanitti fakkaattu. Kalee hoggaan live irra ture dhageessa agartanii miti okay ni dhageessan challenge naaree hogguun isinitti haasoo jiru isinittiin haasoo jira bar nama biraa seetanii nama biraatti tun cinaa jira isinii fakkaatte moo akkami dubbiin tun. Kalee hogguun live irra ture keessaafuu gartee toora dhumarratti taaptaap godha hogguun isiniin jiru san akkaawuntii cufuudhaaf tattaafatanii turanii. Garuu gaa tooftaa isaanii tana jalaa miliineetuma ol deebine akkasitti gaa nurra dabran jechuudha. Saniifuu harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisinaa sheer godhaa bikka adda addaa geessaadha. Oduulee gartee tana akkaataa gaa silaa'uu isaan kun nurratti gartee dhiibbaan nurratti hin goonetti isiniif himna. Maaliifi akkaawuntiin tuni gartee keessaafuu akka nama biraa bira hin dhayine godhuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaati jiran kuni gartee karaa algoritimiidhaatiin godhanii akkasuma sanitti gartee if durallee ibsanii kannanii namattis ni himanii tanaafi gartee yeroo takka
dhiibbaan takka takka jiraachuu isiidha dura isinii himaanis maaliif karaa barruutiin isinatti waan erganiif jecha barreessanii gartee akkana si goona akkas si goona akkaawuntii tan akkas goonaa jaanii ni ergan. Garuu nuti irraan kaa'enne waan fedhan haa erganii fedhan haa cufanii akkaawuntii illee booda asirraas asiis gartee yoo rakkoo nu godhan darsa keenya guurrannee karaa yuutuubiidhaa achi garagallaa. Akkam jedhan akkasumarra wayyaadhaame irra hedduun keessan duraanis gartee yuutuubii irra wayyaadha naan jechaa jirtanii yuutuubii dhaqee achitti irra wayyaadhaa asiin gartee rakkoodhaa kanan barbaannu jettanii gama duubaatiin nama hedduutu gartee yaadallee nadhiisaa jira. Okay, so dursoo beeksisoota garagaraa takkoon isinii qabaa. Beeksisa egaan isinii hime booda karaa oduu teenyaatiichi dabarra. Let's see. Dursoo obboleeyyan keenya warreen biyya adda addaa keessa jirtan akkaawuntiin duuba gartan tanatti gartee warreen meeshaa biyya naqachuu barbaadan takkaa'u biyya irraa ala baafachuu barbaadan groupii teenya tanaa warra na duuba gartan tuni yes we can custom clearing jaaniini meeshaalee gartee karaa gumrukaatiin nama isiniif clear godhuu danda'u jechuudha. Akkasuma sanitti isiniif yoo gartee baasuu barbaadanis yoo fiduu barbaadanis akkuma gartee na duuba gartanitti bilbilli isaanii kan Itoophiyaadhaati duwwaa 9-375 takka 9-855 bilbiltanii informationa barbaadan arkachuu ni dandeessan. Irraan isinii deebi'a yoo meeshaa biyya alaatii Itoophiyaa naqachuu barbaadan akkasuma sanitti Itoophiyaa keessaas gara biyya alaa waanuma feetanuu godhachuu barbaadan heeraatu jira. Akkasuma sanitti gartee waan isin guutuu qabdaniitu jira. Kanarratti gartee yoo irratti hirmaachuu barbaadan taate yaaddoo adda addaa yoo qabaatan taate namni gruupiin gartee isin bilbiltanii gaafachuu qabdan warra yes we can custom clearing jaaniini Itoophiyaa keessa jiranii isaan kana bilbilaati gaafadhaa isinin jenna. Bilbila isaanii irra isinii deebina duwwaa 9-375 takka akkasuma sanitti 9-855 lakkoofsa kana bilbiluudhaan qunnamuu ni dandeessan. Na dhagayaa jirtaniimi akkasuma sanitti warreen magaalaa lakkuu tana keessa jirtan obboleeyyan keenya dhugumatti gartee warreen faarmaasii takkaa'u gartee dawaalee faarmaasiidhaa warreen barbaadan bikka adda addaatti gartee namni keenya yeroo hedduu faarmaasii tanuma deemtu tanuma ollaa isaanii kana godhataa. Garuu immoo obboleeyyan keenya warra Seaward faarmaasii jaaman isaan kunis magaaluma Minneapolis keessa jiranii isaan kanaas qunnamtanii achitti dawaa teessan deeffatanii isaanirraa dawaa haala bareedaadhaan akka gartee afaan keessaniin isinii ibsanitti irraa arkachuu ni dandeessan. Adireesni isaanii magaalaa Minneapolisitti 22-9 East Lake Street, Minneapolis, Minnesota 55407. Bilbilli isaaniitis 6-2-444-35-3 irraan isinii deebi'a. Warreen magaalaa lakkuu keessa jirtan obboleeyyan keenya kana qunnamtanii faarmaasii dawaa gartee barbaadan akka isiniif dhiheessanitti ammaasis dawaa kana fudhachuu maleedhaas afaan keenyaan akkaataa gartee dawaa tana itti fudhatan warra isinii ibsu isaanirraa fudhachuutu isiniif irra gaariidha. Saniifuu isaan qunnama isinin jenna. Maqaan isaanii Seaward Pharmacy jedhama. Adireesni isaaniitis 22-9 East Lake Street, Minneapolis, Minnesota 5507. Bilbilli isaanii 6-4-4-35-3 isaan kana gartee bilbiltanii akkasitti bikki isaanii kunoo akkana duuba gartan kanatti bikka bareedduu tana informationa bareedaadhaa fi dawaadhaas akkaataa gartee itti fudhachuu qabdan afaan keenyaan karaa laafatti warra isinii ibsu bira dheeyxanii gartee irraa fudhachuudhaaf if duuban deebinaa inumaatu gartee warra biraatis itti himaadhaati achi dhaqaa fudhadhaadhaa isiniin jenna.
duba gaa karaa oduu teenya achi dabaruudhaaf akkuma gartee na duuba gartanitti mee isiniin garsiisa waan takka dursoo waan takka isin garsiisateen achi booda gartee oduu teenyatti achi dabarra dhiheenya kana yeroon waa'ee makiinaa biyya chaayinaadha tan baharra bishaan irra deemuu dandeessi jee isin himaa ture san ni yaadattanii miti yoo yaadattan taate mallattoo naa godhaa makiinaa biyya chaayinaadha tan lafarraas deemtu elektirikiidha sanuu lafarraas ni deemti akkasuma san bishaan irraas ta deemtu jeetitiin isin himaa ture makiinaan san gatiin isiidha haalaan rakisha hedduu qaaliidhaa miti keessaafuu gartee akka gaa na duuba gartan kanatti makiinaa tana teslaatu tolcha Cybertruck jaaniini jaarsi tokko isteeta Texasitti makiinaa tana qarshii 140,000 bitee bishaan irra deemuu qabdii jeetigaa inninis fuudhee bishaan irra geessee makiinaa tana bishaan irra oofee odoo gartee itti ilaalu jiru makiinaan bishaan keessa lixxe jechuu akkuma gartee na duuba gartan kanatti makiinaan bishaan keessa lixxeeti inni noo keessaa bahuudhaaf gartee namni biraa dhufee akkanatti gartee keessaa baasuudhaaf tattaafachaa ture boodarra gartee wanni isa qabatte gaa makiinaa warra kireen itti fidanii kunoo bishaan keessa akkanatti gartee ta'uu godhanii baasanii maaliif namtichi kun gartee aara makiinaa teslaa tana $140,000 bitee tan makiinaan chaayinaadhaa gatii waa xiqqoo ammoo bishaan gubbaarra deemuu dandeessu odoo jirtu teenya tana qaaliin gurguraniiti bishaan irra deemuu dandeessu jechuudhaaf boodarra gaa mootummaan naannoo Texas isumaa gartee barbaadanii jaarsa kana makiinaa isaas ni gartanii akkasitti gartee bishaan keessatti jirtu amma gartee ifii isaatiif fadhinnaa isaatiin ifa jeesu waan tattaafatee takkaa'u gartee akkasuma sanitti makiinaa bishaan irra gartee waan oofeef beekaa jechuudha mana seeraatti dhiyaate itti gaafatamuu qabaa jaaniiti warri gaa Texas mana seeraatti dhiheessaa jiranii isiniin jechuu barbaadeeti waanuma ajaa'ibaati beeytanii let's see. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti qacooloon laalaadha. Jala kana wanni laaltan guyyaa kaleedhaa hogguu pirezidantiin biyya Raashaadha. Pirezidantii biyya Chaayinaatiin simannaan godhamuu fi gubbaarratti immoo pirezidantii Ameerikaadhaatii fi pirezidantii Chaayinaatii simannaan hogguu godhamuu fi garuu gartee akkaawuntiin Bloomberg miidiyaan akka dhiyeessaa jirutti yoo silaa simannaa isaan lameenii taate garaagarummaan ni jirti moo hin jirtu adda baasaa laalaadha. Garuu akka jechaa jiranitti footoo tana laaltee garaagarummaa takkallee arguu hin dandeessu. Maaliif pirezidantiin Chaayinaadhaa Tirampiifis akkasumas inumaatu gartee akka isaan jaanitti Puutiin ol kaasee jechaa jiran pirezidantii Ameerikaa gartee kan duraanuu addunyaa irratti beekamaa ta'e haalaan guddaa ta'e Puutiin gartee keessan geenye kana ol kaasee jechaa jiranii egaa waan isaan akkana jechaa jiraniifis booda itti deebina garuu immoo miidiyaaleen addunyaadhaa irra hedduun isaanii akka dubbachaa jiranitti pirezidantiin Ameerikaadhaa harka qullaa Chaayinaa dhaqeeti harka qullaa Chaayinaa irraa galee pirezidantiin biyya Raashaadhaa garuu immoo harka qullaa takkaa'u gartee mariidhaan Chaayinaa dhaqeeti waa hedduudhaan galuu jira jaaniiti barruulee adda addaa irraa dhiyeessaa jiranii isiniin jechuudhaa fi dubata nagartee qaceellotti irra deebineeti haasoo ta'in. Breaking news guddoon guyyaa irraan tanaa tan gartee egaa Ahmadiina jaataniin isiniin jeetana tana gartee boodaafin dhiifadhaa boodatti deebina. Dursoo wanni takkataniin isinii himuu barbaadu guyyaa irraan tanaa mootummaan Ameerikaadhaa obboleessa Fidel Castroodhaa Raul Castro kan jaaniin kan yeroo dheertuudhaaf itti gaafatamaa ministeera ittisaa biyya Kuubaadhaa ture
akkasuma sanitti eega Fidel Castroon du'e booda itti gaafatamaa Kuubaadhaa ta'ee gaa biyya san kan geggeessaa ture. Kan ammaan tana urmiinsaa nama 94 mana seeraatti dhiheessuudhaaf qophii adda addaa godhaatii jiran jaaniitii odeessaa jiran. Wanni isa mana seeraatti dhiheessuu barbaadaniifis amata 30 dura waan inni itti gaafatamaa waraana Kuubaadhaa ture irratti xayyaara piraayiveetii takkaa'u xayyaara dhuunfaadhaa 2 ka Ameerikaadhaa kan takkaa'u gartee sitizinii Ameerikaadhaa keessa jiru samii irratti dha'uudhaan xayyaara san kuffisanii. Tanaafuu mana seeraatti odoo hin duune dhiyaatee gartee badiisaa dura badiisaatiif himannaa tana dhaga'uu qaba jaaniitii odeessaa jiran. Akkuma gartee dhiheenya kana isinii himaa jirutti mootummaan Ameerikaadhaa dhiibbaa garaagaraa Kuubaa irratti gaggeessaatii jirti. Inumaatu yeroo gabaabduu keessatti Kuubaa tana ni fudhannaa jaanii odeessaa jiran. Yeroo ammaan tana akka gartee wanni takkalleenu alarraa isaan kana hin geenye dhoorkaatii jiran. Inumaatu gartee haguuggii addaa irra kaayaniiti mootummaa Kuubaa qofa odoo hin taane uummata Kuubaatillee haalaan rakkoo hamtuu keessa galchaa jiran jaaniitii odeessaa jiran. Gara kaaniin guyyaarraan tana ministeerri haajaa alaa Ameerikaadhaa Maarko Ruubiyyoodhaa afaan Ispaanishiin ibsa ajaa'ibaa tokko mootummaa takkaa'u uummata Kuubaatiif guyyaarraan tana dabarseeti jira. Ibsa isaa kana keessatti nuti wanni barbaannu guddina keessanii, nagee keessanii akkasuma sanitti ummanni isin bulchaa jiru kun biyya teessan qofa odoo hin taane isinillee miidhaa jira. Ameerikaan saayiba keessanii kana jala isin baasuu barbaaddi yaadajuu ummataaf dabarsee jira jaaniitii odeessaa jiran. Dubbiin gaa achitti hin dhaabbattu wanni Ameerikaan Kuubaa irratti gaggeessaa jirtu kuni international effectii qabdi. Akkasuma sanitti gartee international politics kan gartee Paanamaa irraa eegalanii taphachaa jiran san eega pirezidantiin Ameerikaadhaa Trump aangoo irratti as dhufe booda mootummaan garaagaraa biyyootan akka Chaayinaatii fi Raashaadhaa Kuubaa tana haalaan waraana isaaniitii fi akkasuma san bahara Kuubaa kana takkaa'u poortiilee Kuubaa tana itti fayyadamaati jiranii. Mootummaan Ameerikaadhaa gareeleen hundinuu garummaa gareeleen feeteelleenuu akka western hemisferitti gartee nutti hin dhiyaanne godhuu qabna pilaana jaansan irraa waan kaaniif jecha Kuubaa tana irra xiyyeeffatanii akkuma gartee Venezuelaadhaas hombolchanitti Kuubaa tanaas yoo dandahan yeroo gabaabduu keessatti hombolchuu barbaadan yookiin ammoo aangoo mootummaa isaanii garagalchuudha barbaadanii jechuudha. Okay? Akkasitti gartee quba qabaaddaadhaa. Itti aansuudhaan wanni takka tajaajibatanii isin garsiisu. So dhiheenya kana guyyaa muraasa dabre kana keessatti waraanni takkaa'u waraanni United Arab Emirates ibsa garaagaraa baasaa jiranii waa'ee duroonan biyya isaanii haleeluudhaaf itti tattaafachaa jiru kana. Akkasuma sanitti mootummaan United Arab Emirates duroonan kuni karaa dhihaatirraa dhufaa jira jaaniitii odeessaa jiran jee isinii himaatiin ture. Inumaatu duroonan kuni boodarra biyya Iraaq keessaa akka dhufu jiru irra dhaqqabameeti jira. Garuummoo oduun arraan tana adda taatee gartee dubbachaa jirtu ifa godhaa jirtu akka jettutti duraan mootummaan Israa'el Iraaq keessaa kaampii waraanaa tan dho'isaa qabdi jee amma dura isinii himaatiin ture. Yeroo sanitti akka beekametti kaampii waraanaa tan dho'isaa habba takka qabdi jaaniitii odeessaa jiran. Garuu guyyaarraan tana kaampii waraanaa tan biraatis ni qabdi. Inumaatu duroonan biyya United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa haleeluudhaaf Iraaq keessaa itti dhufaa jiru kuni kaampii waraana warra Israa'el tana keessaa dhufaa jira jaaniitii odeessaa jiranii jechuudha. Na dhagayaa jirtanii obboleessoo warreen mana keessa jirtan.
Nadagaa jirtanii durso. Taap godhaa koppiiliin godhaadhaa warreen gartee amma dhufaa jirtan hundi keessanuu dhiyaadha karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii hin irraanfanne booda gartee ittiin dhufuu ta'a. Egaa dursoo oduu tana gartee akkaataan itti yeroo anatti isiniif ta'eetiin inumaatu lassi dursoo lakki warri gartee gama duubaatiin akkasitti natti ergitan hundinuu. Inni irraanfanne dhugatti obboleeyyan keenya warreen tiima Arsenaal deeggartan akkasuma sanitti yeroo dheertuudhaaf dheebuu amati 20 booda guyyaa kaleedhaa takkaa gartee arraan tana chaampiyoona Yuuroppiidha chaampiyoona United Kingdom ta'uudhaan inumaatu gartee geeba kana warri fudhattan hundi keessanuu bagee isin gammachiise isiniin jenna. Nama hedduutu gartee congratulation oduu duratti nuun jiyyattanii gama duubaatiin natti argee dhugaan isiniin jaa hedduun isinii gammade. Ani gartee Arsenaaliin deeggaru garuu immoo hedduudhaan isinii gammade. Dhugumatti amata 20 jechuun yeroo dheertuudha. Yeroo gartee ijoolleen itti dhalattee qeeroo taatee qeeroo booda inumaatu gartee kolleejjiillee itti seentu biyya teenya yoo taate immoo yeroo silaa gartee itti dhalatanii fuudhanii ni beeytanii miti. Egaa bara amata 22 laal warri Arsenaal akka beekan laal guyyaa hunda lakkaa'u jiran innaawa amata 22 amata 20 kanaan jechu jira. Ani amata 20 oliin isiniin jeemi amata 20 oliin jechu jira dhageeffadha. Okay? Isin ammoo ilaa gartee guyyaa sanitti akkaan himuu barbaaddan 20 takka 22 dursoo baga isin gammachiise akka gartee na duuba gartan kanatti dhiichisni kuni magaalaa Finfinnee keessa ture. Egaa warreen dhugatti gartee Arsenaal deeggartan yeroo dheertuu rakkoo hamtuu keessa dabartanii akkasuma sanitti gartee odoo hamileellee odoo hin muratin gaaf tokko numa injifannaa geema numa fuunaa jettanii gartee ilaarraan tanaa eeydanii akkanatti badhaadhuun keessan kuni nu hundaafuu gammachuudha isiniin jedhu. Okay? Akkasitti gartee isin reefuun tana kan irraanfadhee isin fakkaatte noo hin irraanfanne. Isiniifin itti dhufaa gartee keessatti oduu keessatti isin itti dhufaa. Akkasii walumaanuu dursoo isiniimeetiin jira. Isin dursoo baga gammaddan gammachuun teessan gammachuu teenya nulleen gartee jiran deeggarru garuu immoo isiniif gammannee jira. Okay? Akkasitti gartee egaa warri maansitiidhaatis amma inumaa gartee xiqqoo isinii dhageeffamuu qaba. Inumaatu gartee koochiin keessanilleen amata 10 takkaami amata 10 takka booda inni hojii gadhiisuuf deema. Saniifuu maanajira kabiraa isin barbaachisa. Maanajira barbaadadhaa deema isin warri maansitiidhaa maanajira deemaa barbaadadhaa. Okay? Tole egaa karaa oduu teenyaatti itti deebina. Okay, isa keenya jirra seetanii. Okay, tanirraa haasofnee miti. Okay. Oduun takka gartee tan deemaa jirtu guyyaa kaleedhaa itti aanaan pirezidantii Ameerikaadhaa J.D. Vansiin ibsa miidiyaadhaaf godhaati ture guyyaa kaleedhaa. Ibsa isaa kana keessatti oduu ajaa'ibaa takka je'eeti ture. Tanarratti wanni gartee inni kuni vaayis pirezidantii Ameerikaadhaatis ta'ee garuummoo waa'ee furaadii takka gartee hattummaa garagaraa tan Ameerikaa keessatti amma gaggeeffamaa jirtu jaanii odeessaa turan. Tan amata dabrellee irraa haasawaa turre san ni yaadatanii takka amata kana durarratti inni gartee pirezidantii Ameerikaa jalatti isaatu gartee itti gaafatamaadha. Dubagaa akkam oduu ammaan tana deemaa jirtutti guyyaa kaleedhaa wanni takka ta'e inni jedhee nuti takkaa'u mootummaan Ilaan Umar immigireeshinii isiidhaa takkaa'u gartee akkaataa isiin Ameerikaa itti dhufte kana qo'achaati jirra takkaa'u gartee investigee godhaa jirra.
bikkasan waan ajaa'iba keezii isii tanarra waan ajaa'ibaa takkaatu jira waan san warreen gartee qormaata irra gaggeessaa jiru hogguu xumuran nu hubachiisanii akkasuma sanitti gartee Ameerikaan guutuun dhaga'uudhaaf teessii jeetii dubbachaa jira jechuudha. Inumaatu gartee akka gartee inni afaan isaatiin jeetti haalaataan isiin biyya tana itti dhufte warreen gaa isii tana hin beekne isiin tuni tana duuba jirtu tana warreen haalaataan isiin Ameerikaatti dhufte tana warreen beekne keeziin isiidhaa tuni xiqqoo fishiidhaa jeeti gartee odeessee amma gaa oduun tuni haaretti guyyaarran tanaa Minnesota keessa miidiyaalee Minnesotaadhaa irratti xiyyeeffatanii haasawaa jiran. Maaliifi keeziin isiidhaa tuni amata 8 kurnan dabree kana keessa akka malee irra deddeebi'anii haasawaa jiran keessaafuu akkaataa isiin Ameerikaatti dhufte. Namni cinaan obboleessasii akka jaarsaa godhattee fiddeeti yaaniiti odeessaa jiran. Namni cinaan ammoo obboleessasii heerumte yaanii gaafa faranjoonni asii kuni gartee isiin tuni obboleessasii heerumte yaaniiti irraa odeessaa jiranii. Gara kaaniin warra gurmaaweetu jira. Warreen gartee keeziin isii tuni fuulduratti akka baatu dhiibbaa godhaa jiru. Warreen kuni namni cinaan ummata Somaalilaandiitis jechaa jiranii. Warreen Somaalilaandiidhaa kuni gartee isiin tuni Soomaaliyaan akka adda facaatu waan hin barbaanneef jecha yeroo ammaan tanaa hariiroon Somaalilaandiitii fi warra Israa'el akkasuma san Ameerikaa wajjin hammam takka akka jajjabduu taate gaa silaa'uu ni hubattan jeeti yaada. Maaliif yeroo dabarte keessatti waan takka isinii himaatiin ture. Akkasitti gaa ammaan tana isii Vice Presidentichi gaa karaa gartee qormaata karaa immigireeshinaatii fi karaa Justice Ministeriidhaan jala deemneeti qo'annaa jirraa jeeti odeessaa jiraa jechuudha. Okay? Akkasitti tanaas quba qabaa addaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay. Na dhaga'aa jirtan obboleeyyan keenya warri mana keessa jirtan harka keessaniin garuu taap godhaa, koppii linkii godhaa, sheer walii godhaadha. Dhiisina. Duba gaa akkuma garteen duba gartanitti mata duree oduu irratti illee isinii himaatiin ture. Pireezidantiin Ameerikaadhaa nuti yeroo gabaabduu keessatti biyya Iiraan tana akka dhuunfannee jirru hubachuu qabdanii jeeti. Reefuun tana hoggaa gartee xayyaara horuudhaaf deemu miidiyaadhaaf ibsa godheeti ture. Akka ibsa isaa kanatti yoo yaadattan jee dhugaa dubbachuudhaaf lolli nuti Veetinaamii hojii godhaa turre amata 19 olii. Lolli nuti lola addunyaadhaa kan lamadaa godhaa turre san amata 4 olii. Garuu je eega Iiraan hojii lola kana gaggeessaa jirru baatii muraasa. Baatiilee muraasa kana keessatti nuti injifannee kunoo Iiraan dhuunfanneeti jirra. Yeroo gabaabduu keessatti seenaa dalaguu keenya kana namayyuu nuu beekuu qabanii jeeti odeessaa jira. Dhiiroo isinoo warri mana keessa jirtan akkam jettan dubbii tana irratti. Na dhaga'aa jirtanii waan pireezidantiin keenya jechaa jiru kana dhaga'aa jirtanii dura akkamitti fudhachaa jirtan akkamitti isinii galte dubbiin tun. Pireezidantiin Ameerikaadhaa nuti Iiraan dhuunfannee jirra addunyaanis nuu beekuu qabdii. Ni yaadattanii amma dura waraana isaaniitis barbadeessineeti jirra. Humna qilleensa isaanii barbadeessineeti jirra. Humna bahara isaanii barbadeessineeti jirra. Amma humaata akkallee hin qabanii waraanaas hin qabanii inumaatu nama aangoo fudhachuu barbaadu. Hin qabanii hundi isaaniitu sodaattee digartee tattaa'u jirti. Namni tokko as ba'ee aangoo fudhachuu qabaa je'eeti haasawaa ture jechuudha. Arrammoo akka gartee nuti Iiraan dhuunfannee jirru namayyuu nuu beekuu qabanii jechaa jira. Akkam jettan dubbii tana irratti. Cinaan keessan gartee hogguu gartee dubbii Tiramp tana qalbiidhaan waan jaalattaniif jecha as baatanii gartee irraa yaada keessan dhiyeessuu hin barbaaddan. Maaliif? Akkaataa inni gartee yeroo ammaan tana lola kanaa fi qophii adda addaa itti gaggeessaa jirtuun isiniif taatee jirti. Tana shakkiin takka illee hin jirtu. Maaliif isin keessattiin harka gartee akkaataa isin itti ilaaltan. Irra hedduu keessaniif taatee jirti.
Kanaafi gartee hogguu nan waan Trump haasa hogguu dhageessan qaceellotti isin mijooti. Amma baatii muraasa keessatti nuti Iraan dhuunfannee jirraa jeeti irraan tana haase. Okay? Lal bar akkaataa itti fudhatan hunda gartee nuti lola Vietnam wajjin amata 19 warri nu duraa jechuu isaatiin warri nu duraa Ameerikuma baanagaa pirezidaantoonni isa duraa gartee yoo xiqqaate amata 19f Vietnam wajjin lola gaggeessaniiti Vietnam dhuunfachuu dadhaban. Lola addunyaadhaa kan lamadaa kana amata 4f gaggeessaniiti akkasitti gartee dhuunfanne. Amma immoo lola Iraan kana baatii muraasa keessatti dhuunfanne akkuma Venezuela dhuunfannetti je'eeti gartee haasawaa ture jechuudha. Okay? Ittiin isin deebuu deemu waan ajaa'ibaati beektanii. Amma dhugatti dubbii tanarratti gartee amma deebiin teessan gabaabduutti maal jechuudha. Amma Trump wanni inni jeetuni meegaa isin cinaan tokko gartee wanni harkaa jiru sobaa jechaa jirtanii. Okay? Egaa lama baay'ee sobaa Iraan hin dhuunfannee jechaa jirtan. Ammoo pirezidantiin dhuunfannee jirraa jechaa jira. Akana ni jettiin fudhatina isaatu jechaa jira. Pero humaata kallee odoo wantin jenne dhiyeessaa jira beeka. Wanni gartee inni jechaa jiru tuni amma ni ilaaltan boru miidiyaaleen gurguddaan hundinuu irraa barreessu ta'an Trump Ameerikaan Iraan fudhattee jirti je'ee jaaniiti headlaayinii godhanii barreessuudhaaf ta'an akka gartee mata duree guddoo godhanii miidiyaaleen hedduun. Magaa karaa dijitaalitti ifiifuu gartee amma barreessuudhaaf ta'anii beeka. Dubaga eega Iraan mataa eega Iraan tuttuine booda gaa waan takka takka gartee isiniifiin himaa guyyaan irraan tanaa akkuma gartee gaa na duuba gartan kanatti guyyaan irraan tanaa biyya Iraan keessatti guyyaa Martyrs Day takkaa gartee warreen wareegaman guyyaa wareegamtoota liidaroota isaanii ja'aniiti gartee akkanatti ayyaaneffachaa jiranii. Akka gartee asii gartanitti jarreen kuni warra foreign ministerii Iraan turan jara pirezidantii duraanii Re'isii wajjin wareegaman jechuudha. Yoo yaadatan pirezidantiin duraanii Re'isiin isaa helikopteraan Iraan keessa gartee deemaa jiru. Helikopterri isaa kufee akkasitti gaa delegeeshinni isaa hojii ture sanii fi inninis wareegamanii. Tanaaf gartee akkanatti kabajaa turanii guyyaarraan tanaa isa qofallee miti Re'isiin gartee namticha kana inumaatu footoon Mujtabaa Hameeniidhaatii fi Re'isiin footoon tuni amma dura gartee miidiyaa irratti illee asiin baane hulii booda gartee namni hedduun footoo tana hedduu itti fayyadamuudha ta'a. Isaan lameenii gartee kanatti taa'ee waliin haasa'u footoon tunillee arraan tana gadhiifamteeti jirti. Dhugumatti gaa Re'isiin nama gartee jiddu jireessa ja'amee beekamurraayi akkasuma sanitti gartee nama yeroo aangoorra ture. Nama gartee yeroo pirezidantii Iraan ture san Ameerikaa wajjin marii goonee karaa nagayaatiin gartee biyya teenya fuuldura tarkaanfachiisuu qabna jedhee nama amanu. Nama akkasiiti. Akkasuma sanitti gartee guyyaa arraan tanaa namni gartee as baasanii gartee qacollotti irraa haasawaa jiran itti gaafatamaa waraana Iraan kan ammaan tana IRGC gaggeessu nama
abbaan isaa jechuu abbaan Ayatullah Ali Khameneiin odoo lubbuudhaan jiru namtichi kuni waraana kana keessatti gartee hedduu nama gartee raadikaal ta'uusaa takkaa gartee nama guutumaa guututti gartee waan Ameerikaa fi Israa'el tana dura dhaabbatu. Okay? Nama egaa warra gartee faarraayitii jedhamu takkaa gartee nama haalaan sabboonaadha. Okay? Nama akkasiiti. Namni kun waraana gaggeessuu hin qabu jedhee yeroodhaaf gartee aangoorraa kaasee ture. Egaa jarreen duraan aangoorra turan san amata kana durarratti gabaatii Febraarii keessa irra hedduun isaanii wareegaman booda isa sanfaatu arraan tanaa waraana gartee IRGC fi security guututti gaggeessu tahee jira. Tanaafi gartee namni hedduun hogguu haasawan waan Iraan tanarratti namni mootummaan Ameerikaadhaa warra gartee garagaraa kana ajjeesanii nama gartee nuuf mijaawa ja'an aangoorra keenya ja'anii odoo hojjechaa jiraniiti warra silaa nagayaan biyya isaanii gaggeessuu barbaadu kana hunda ajjeesanii warra immoo daran isaan jibban takkaa'u gartee daran sabboontoota warra ta'an karaa aangoodhaa dirqamaan ol bahaa jiranii. Tanaafuu warri ammaan tana biyyattii gaggeessaa jiru kuni gareeleen ammaan tana biyyattii gaggeessaa jirtu akkasumas san mushtabaanis warra dhugumatti gartee haardlaayinii sanirraa hii jechuudha. Okay? Duba garee gartee duraan Ameerikaan sodaattu san saniitu amma aangoo fudhatee isiniin jechuudhaa fi gabaabinatti. Okay? Yeroo takka takka waan nuuf tolu gaariin hojjedha odoo jettuuti wanni ati tolchitu tun akkuma gartee Oromoon jechoota bareedaa qabdi. Namni gartee dhuufuudha seeti ifirraa albeejaan jarri gartee warri Ameerikaadhaa fi warri Israa'elis Iraan tolchina akka feenetti gartee tolfanna odoo jaaniiti wanni isaan irra godhuu barbaadan faallaa itti taate jechuudha. Okay? Akkasitti sanillee quba qabaadhaadha. Dubagaa odoo gartee karaa oduu itti aantutti hin dabarre footoolee takka takka isin garsiiseetiin. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti gaa isin irra hedduun keessa warreen kubbaa miilaa qacollotti waan hordoftan jecha gurbaan namticha micaa Biraaziliif yeroo dheertuu taphachaa ture maqaan isaa Neymar Hajaaniin hin wallaaltanii guyyaa kaleedhaa yeroo tiimni Biraazil taphattoota isaanii taphattoota gartee geeba kubbaa miilaa baatii dhuftu tana keessatti irratti hirmaatu yeroo filatan yeroo gartee TV irratti ibsa godhan jechuudha filuudhaaf Neymar faan warra gartee barana tiima kana ni seena jaamee hin eeggamin ture. Okay? Maaliif Biraazil yeroo hundaa gartee warra isa caalu warra gartee haariif ijoollee xixiqqoo tana hedduu oomishti. Dubagaa inni kun gartee irratti ni hirmaata jaamee hin eeggamne garuu immoo bikka gartee tiraayilii yaanii gartee bikka silaatiin namni hundinuu itti yaamamee tireeningii itti godhan sanis irratti hirmaateeti ture achi keessaa filatame jechuudha. Hogguu filatamu gaa haalaan gammachuu keessa inumaatu ni boo'e. Okay? Yoo viidiyoolee isaa agartan hin beeku. Dubagaa eega filatame kana gartee filatamuu isaa kana wanta godhuudhaaf celebrate godhuudhaaf egaa karaa gartee paartii godhee akkasitti gaa isaa gartee kunoo akkana duuba gartan kanatti gartee asitti gaa isaa sagaraa jiru jechuudha. Sagaraa seenee gartee bikka bashannanaa sanitti isaa sagaraa seenee jiru. Warreen gaa isa deeggartoonni isaa akka jirutti gartee sagaraa jala dhaqaniiti footoodhaa fi akkanatti gartee viidiyoo irraa waraabaa jiranii inni quban qabu garuu hogguu gartee isaa gartee kanatti achi ficaanu jiru asii isaan sagaraa gubbaarraa isaa kana gartee hogguu waraaban inni nuu qaanfatee fuula isaaf qabatee waanuma ajaa'ibaati warreen gartee isa deeggaru. Dhugatti deeggartoota gartee hedduudha qaba addunyaa
addunyaa tana mararraa deeggartoota hedduudha qaba. Garuu gartee deeggartoota biyya isaanii keessaa akkana qabaachuun tunu waanuma ajaa'ibaati. Viidiyoo kanaas gartee harkeetiin isinis irraa qooda fudhadhaadha. Jechuudhaaf isin dhiyeesse maaliif kubbaan miilaa gartee dhiyaachaati jirti geemni kubbaa miilaa addunyaadha. Akkasuma sanitti karaa oduu teenyaatti fufna harka keessaniin taap godhaa koppiliingi godhaadha sheer walii godhaadha. Warreen gartee ammaan tana dhufaa jirtan hundinuu garuu taap godhuu hin dhiisinaa koppiliingi godhaadha. Mana kana gartee eeggachuutu isin irra jira. Warri tiktaakidhaa kuni roorroo adda addaa nurra godhaa jiran jennee isin himaati jirra. Yoo isin taap gootanii koomentii gootanii akkasuma sanitti gartee yaada keessan irra barreessitan qofa. Okay? So akka gartee latti wanta katanii isin garsiisu dhiheenyaatiin guyyaa muraasa dura mootummaan Iraan akka keebila intarneetii fi daataadhaa kan Hormuz keessa dabu keebiloota kana dhuunfachuu akka barbaaddu isinii himaatiin dure oduu tana warri yaadattan mana keessanii jirtanii mootummaan Iraan keebila daataadhaa kan Hormuz keessa dabu gartee guututti ni dhuunfanna ja'anii dubbatanii jiraniin isinii jechaa ture ni yaadattaniimi biyyootan kana laal ni yaadattan jechuu galatooma biyyootan Arabaa kuni irra hedduun isaanii daataan kun gartee bahara jala deemeeti akkasitti biyyootan isaanii kana dhufa United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia hunduma siidhaa jechuu. Okay? Mootummaan Iraan arraan tana ibsa addaa baafteeti jirti. Akka isaan ibsa baasan kanatti nuti kaampaanii Meetaa jaaniin yoo isin irra hedduun keessan Facebookitti beekuun ooltanii Facebook 5 keessa qabdi garuu Facebook qofaa miti wanni isaan qaban waa hedduudha qabanii kaampaaniin gartee isaan qaban keessaa Facebook faa WhatsApp faa akkasuma sanitti gartee Instagram waan jaaniin kana hunda gartee kaampaanii Meetaa tanaatu qaba. Kaampaanii Meetaa tana akkasuma sanitti Microsoft, Google jara kana hundaa gartee keebila isaanii waan bahara keessa asin Hormuz keessa dabruuf jecha isaanis kafallii nuu kafaluu qabanii jaaniitii odeessaa jiran. So yeroo duraatiif keebilli isaanii gartee waan Hormuz keessa dabruuf jecha kafallii irraa fudhachuu qabnaa jechaa jiran. Okay? Akkuma yaadattanitti jidduu lolaa san kaampaanoota kana hundaa gartee daataa seentara keenyanni haleellaa daddafaati gartee biyya tana keessaa biyya Qataarii fi Saudi Arabiyaa akkasuma sanitti United Arab Emirates keessa of eeggannaa godhaa bahaadhaa jaaniini itti ibsa godhaniitu turan lola keessatti gartee yoo yaadattan. Okay? Amma immoo akka jechaa jiranitti qabeenyi keessan as keessa dabra asirraa gartee waa hedduudha basaasaa jirtanii waa hedduudha dalagachaa jirtanii inumaatu as keessa dabruu isaaniitiif jecha gartee kafallii nuuf kafaluu qabdanii jechaanii jiran. Okay? Dhagayaa jirta waan isin himaa jiru kana. Tanaafin isin hin jaabar oduu oowwitu gartee oduu ajaa'ibaati taa dhageessan abboos dhuftanii. Egaa taaksii dhaqee bilaash hin jiru bar lafa addunyaa tana. Iraan umaatu gartee Hormuz kana amata dheeraa bilaashitti biyyootan hundaanuu gartee biyyootan addunyaa tuni akka keessa seenanii keessaa bahan nageetti dhiisaniiti inumaa oduu irraa tirfii takkallee hin arganne takkaa gartee faayidaa takkallee oduu hin arganne garuu ilaarraan tanaa gahan wanni takka gartee tan isin hundinuu quba qabaachuu qabdan odoo lolli kun hin eegalamin Iraan akka gartee akka duraanii sanitti akkan deebine murteeffataniitu turan. Okay? Lolli kun yoo eegalame nuuf waa lama qofa qabaa jaanii murteeffatanii turan. Lameen san takka nuti gartee guututti dhabamna takka ammoo jireenya keenya ka duraanii ka caalutti gartee achi deebinaa achi seennaa takkaa gartee
bikka jiran san irraa fuuldura gartee tarkaanfachuu guddinatti achi bahuu inumaatu gartee akka biyyoottan addunyaadhaa gurguddaa kanatti gartee falmachuu danda'u. Garuu immoo haalaataan gartee amma isaan irratti gaggeessaa jiran kuni waan isaan barbaadan san galma gahaafii jira jechuudha. Na dhaga'aa jirtanii mi? Mee warri na dhaga'aa jirtan? Irra deddeebi'a na dhaga'aa si dhaga'aa jirra jaa. Warri na dhaga'aa jirtan. Oduu itti aantutti gartee oduu silaa gartee oduu guddoo guyyaarraan tanaa ittiin dhufu jira. Egaa akkas na dhaga'aa jirtan jechuu kana laal akkana barreessaa yaada keessanis barreessaa akkasuma sanitti gartee tiktaakiinis isinilleen akka aktiif taateen akka beeku jechuudha. Irra deebi'ee gartee beeksisni kaniin isiniif irra deebi'ee isin ibsuu qabu warreen gartee boodara dhuftanii irra nuu deebi'echaa jirtaniif warreen magaalaa lakkuu tana keessa jirtan takkaa Minisootaa keessa jirtan keessaafuu gartee obboleeyyan keenya warra faarmaasii magaalaa Minneapolis irraa qabu Seaward Pharmacy jedhamti. Achitti gartee bikka adda addaatirraa bikka gartee dawaa irraa fudhattan hundarraa achitti deeffadhaadha. Akkasuma sanatti afaan keenyaan akka isinii galutti gartee warra dawaa isinii hiiku rakkoo adda addaa akka isin hin qunnamne inumaatu gartee warra isin gargaaru jechuudha. Isaan kana bilbila isaaniitii fi adirees isaaniitis isiniif hima. Adireesni isaanii 2229 East Lake Street Minneapolis Minnesota 55407. Akkasumatti gaa bilbilli isaaniitis irraan isinii deebi'a. 612 443 bilbilli isaanii 612 443 bilbiltanii waa'ee information isaanii gartee akkaataa itti isin gargaaran gaafachuu ni dandeessan isiniin jenna. Qabaddaa walii daddabarsaa obboleeyyan keenya haa gargaarru. Inumaa gartee akkumaan yeroo biraatillee waa'ee miidiyaadhaatillee isinii himu guddoon gartee nuti wal cinaa dhaabbachuun wal gargaaruun afaan keenya itti fayyadamuun hunda keenyaaf gaariidha. Hunda keenya gartee fuulduratti gartee akka isaanis inumaa bikka gaarii gahanii obboleeyyan keenya tajaajilan qofa odoo hin taane maatii teenyallee akka tajaajilanitti cinaa dhaabbachuu qabnaa isiniin jenna. Okay? Tolega, oduu guddoon takataniin arraan tana gartee isinii himuu barbaadu. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Iraaniif eegalangaa warri tiktaakiidha. Okay, na eegaa kutakka. Okay, na eegaa kutakka. What? What? Ajaa'ib. Ajaa'iba dhugatti jarri kun egaa akkana godhachaa jiranii. Okay. Ayyee taap godhaa daddafaatii harka keessaniin koppiliin godhaadha. Sheer walii godhaa waa barreessuun dhiisinaadha. Egaa akkuma gartee reefuun tanaaf footoo na duuba gartanitti irraan kota maaliifi akka isaan gartee nurratti hin cufneen anis isaan kana shawwadaa jira. Tanaafin gartee bahee deebi'ee. Na dhaga'aa jirtanii dursoo warri mana keessa jirtan yoo na dhaga'aa haraa jiraatan taate mallattoo naa godhaa. Akkana gaa isinii himaatiin ture bar durarrattis isinii himaatiin jira. Ammaas irra deebi'eetiin isinii himaa jira. Durarratti isinii himaatiin ture laal ammaas isiniif himaa jira. Jarri kuni hamma danda'an takka
afaan nu qabuudhaaf waan fedhan numa godhan. Garuu immoo nu injifachuu hin danda'an. Nu injifachuu hin danda'an nuti warra gartee isaanirraa abshaalaati. Nurra cufuudhaaf afaan nu qabuudhaaf wanni isaan hin godhin takkallee nu hin jirtu. Tanaafuu isin gartee harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaa, barreessaa mana keessatti yaada keessanillee taatu waan adda addaa gartee barreessuu hin dhiisinaa. Hogguun ani haasa'us gartee waan hin haasa'uuf jiru san irraas taatu barreessaa. Hogguu san gartee akka isin nu hordofaa jirtan dirqama isaaniitiin beekan. Algoritimiin isaanii dirqamaanii beeka jechuudha. Okay? Dubbiin akkasii bar. Dubbiin barsanii bar. Maqaa isaanii gartee dha'uu fi kana bar. Tole egaa biitti lameen lola biyya Iraan irratti gaggeessaa jirtu. Taniin isin jechaa ture san akkuma yaadatanitti karoorri isaan yeroodhaaf lafa kaayatanii irratti hojjechaa turan. Mootummaa Iraan tana hogguu kombolchan booda pirezidantii duraanii kan gartee Mahmud Ahmadinejad jedhamee beekamu kan yeroo lamaaf biyya Iraan san gaggeessaa ture isa kana aangoo irratti ol deebisuudhaaf ture. Na dhaga'aa jirtanii mi? Na dhaga'aa jirtanii warri mana keessa jirtan. Okay. Ahmadinejad yeroo dheertuudhaaf isaanii wajjin hojjechaa ture inumaatu warreen basaastoota Ameerikaatii fi kan jaraatis warri ta'an isa kana gartee qopheeffataniiti akka gartee inni aangoo fudhatee mootummaan tun eega diigamte booda dura deemaa biyyattiidhaa takkaa'u gartee mootummaa tana maayisilaa karoorri isaanii akkaataa inni ture akka barbaadanitti gartee odoo biyya guututti hin diine biyya tana bikkuma takka dhawanii waraanas laaffisanii silaa gartee inni aangoo irratti akka ol ba'u barbaadan takkaa'u gartee akka revolutionii odoon taane jijjiirama godhuu barbaadan. Cinaan keessan gaasilaawwan yaadatanii jijjiirama akka biyya teenya laala akka Itoophiyaa gartee yeroo bara 2018 yeroo Abiifaan aangoo irra dhufan. Akka gaafa Tigiree sanitti gartee odoo waa hunda hin diine waraanninis bikkumatti hafee garuu immoo aangoo gubbaa tana qofa gartee silaa jijjiiruu barbaadan. Akka Venezuelattis godhan jechuudha. Okay? Venezuelattis akka godhanitti waraanni akka jiru taa'ee institutionii biyyattiidha akka jiru taa'ee garuu immoo gubbaa qofa gartee jijjiiru pilaanni isaanii san ture. Saniifi gartee ogguu jara hunda silaa gatan Ayatullaas namayyuu gartee hogguu gatan booda isaan okay amma pilaanni keenya nuu tolu jira jaanii gaa inumaatu gartee Ahmadinejad wajjinis walleenuu wal qunnamtii godhaniiti qophaa'ii jaaniini waa hunda godhanii turan. Deeminsa keessa lolli kun gartee toora walleenuu torbaan lama sadii eega deeme booda Ahmadinejad walleenuu gartee jijjiirraa yaadaa qabaachuu ture. Okay? Jijjiirraa yaadaa qabaachuu ture. Jijjiirraa yaadaa kana gartee eega inni walleenuu warra itti himutti itti hime booda mana isaatillee haleelaniiti isallee ajjeesuudhaaf itti tattaafatanii turan. Na dhaga'aa jirtaniimi? Jidduu takka yoo yaadattan miidiyaaleen hedduun innilleen du'ee jiraa yaaniiti oduulleen olii gad deemaa turte. Okay? Ani yeroo san irraa hin haasofne. Yeroo gartee miidiyaaleen hedduun abalus du'ee jira jaanii irraa odeessaa turan san irraa hin haasofne. Boodarra gartee isaa kunoo magaalaa keessa gartee uummataa hojii deemu jiru. Bikka gartee hiriira itti godhaa jiran sanitti mul'ate jechuudha. Boodarra gaa viidiyoo san fidee isin garsiisee inni gartee akka ja'anii miti kunoo hin duune jeetiin gartee isin garsiisaa ture. Mana isaa dhawanii silaa isallee ajjeesuudha ture garuu immoo inni akka ta'e hedduu jalaa bahe jechuudha du'a san jala. Okay? Oduun tun amma akka yeeshaa jirtutti yeroo gartee isaan silaa mana isaa sanitti haleelanii isallee ajjeesuu barbaadan san inni manuma isaatti hidhaa ture.
hidhaa mana isaa san keessaa baasuu fi mana isaa haleellee jetti oduun arraan tana gabbaate tun. Na dhagaa jirtaniimi? Saniifuu gartee waa hedduutu deemaa jiraadha amma lola kana keessatti. Okay? Huh? Okay? So akkas jaaniiti odeessaa jiran. Oduun tuni gartee ammaan tana gabbaate garuu gara gartee mootummaa Iraanii fi takkaa'u gartee warreen Ahmadii Najaatitti dhiyaatu. Isaanirraa wanni dubbatamte takkallee nuu hin jirtu. Tuni waan gartee gareen taan jechaa jirtu. So nuti amma waan gareen taanis jettu gartee dhageeffanneeti achirraa deebii isaan dhiyeessan. Yoo dubbiin tuni gartee dhugaa taatee fi soba taates mirkaneessinaa jechuudha. Okay? Yeroo takka oduun akkanaa tuni gadhiifamti. Maaliif ammaan tana gadhiisuu barbaadanii yoo gartee hajjettanii ilaaltan taate takka isaan kun gartee ifii isaaniitiif akka wal fixan godhuudhaas yaada tokko takka ammoo isuma kanaa gartee jara hojii akka walii garagalan qofa godhuudha. Takka ammoo sobaan gartee waan hin jirre uumuus ni ta'a. So wanni beekame takkallee nuu hin jiru. Ammaan tana wanni nuti gartee akka dura dursoo akka oduutti maaliif miidiyaa guddaan Ameerikaadha waan dhiyeesseef jecha New York Times gubbaarratti dhiyaatte waan New York Times sana gartee qaceellotti irraa haasa'uunis barbaachisaadha. Maaliif information adda addaa gartee jala deemaniiti waan akkana tana gadhiisanii gara kaaniin ammoo waan isaan jaanis dhaga'uu dhagabna. Takkaa'uu gartee guutuutti wanni tuni dhugaadha jennee oduun furanne waan gara kaanis gartee xiqqoo obsaan eeguu dhageeffachuun hedduu barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadeeti. Okay? Tolega, oduu guddoo guyyaa irraan tanaa tan I think ta xumuraatillee nuuf haa taatu marii biyya Chaayinaa keessatti guyyaa irraan tanaa xumuramte irraa haasoyna. Pirezidantii biyya Raashaatii fi Chaayinaadha. Guyyaa lameen kana akkuma gartee pirezidantiin Ameerikaadha hogguu Chaayinaa ture qophii guyyaa lamaa godhaa turan sanitti gaggeeffachaati turan. Mariin tuni eegalli isiidhaatiin lachuutu walaa fakkaattu malee qabee marii tanaa haalaanii jijjiirama guddaa qabdi. Miidiyaaleen addunyaadhaa akka irraa odeessaa jiranii fi miidiyaan biyya Chaayinaatii fi biyya Raashaadhaa akkaataa isaan irraa odeessaa jiran garaagarummaatu jidduu jira. Kana keessaa mootummaan Chaayinaadhaa garasiitiin inumaatu akkaataa gartee gareen lachuutu ibsaa jiranitti odoo mariin takkallee nuu hin ta'in dura waliigalteedhaan akka eegalan waliigaltee biitti lameenuu walii mallatteessan taniin gartee dheengadda isinii himaa ture sanirraa eegalanii guyyaa irraan tanaa inumaatu waa 40 ol irratti biitti lachuutu waliigalanii jiranii jaanii jiran. Inumaatu waliigalteen tuni sadarkaa ol aantuu bira dabruu isiidhaa maqaan isaan itti baasan no limit. Okay? No limit relationship ja'aniiniiti jiran. Biitti lachuutu jechuudha. Okay? Akkuma yaadatanitti gartee biitti lameen hariiroo yeroo dheertuudha. Achi booda gartee strategic achi booda gartee inumaatu gartee strategic partnership ja'anii akkasitti gartee sadarkaa adda addaatti ol kaasanii jennee irraa haasoyneetu ture. Ammaan tan ammoo biitti gartee Chaayinaatii fi Raashaan hariiroo isaanii tana gartee no limit relationshipidha qabnaa jechuun isaanii relationshipiin teenyatuun bikkatti dhaabbattu hin qabduudha. Waan feete waan barbaachisu hunda tan duraanii kam turte yoo jettanii ilaaltan tan duraanii strategic partnership ira ture tan duraanii san jechuun maal waa hedduu irratti gartee akka walii galan irratti waliin hojjetan waan irratti walii galuu hin qabne immoo takkaa'u gartee waan irratti walii hin galle waliif kabajaniiti dhiisan. Okay? Walii beekaniiti dhiisan jechuudha. Odoo gartee dhiibbaa walirratti hin goone. Jarri kun beekaa yeroo dheertuudhaaf diina waliiti turan.
ammaan tan ammoo diina tokko waliin qaban. Diinni isaan waliin qaban biyyootan dhihaa kana dura dhaabbachuudhaaf mariin isaan arraan tana mallatteessan tuni waliigalteen arraan tana mallatteessan tuni 40 oli inumaatu ta waraanaa meeshaa waraanaa walii dhiyeessu enerjii waa'ee niwukilaraa waa'ee daldalaa teknoolojii waa hedduutu keessa jira. Inumaa gartee oomisha innamaa ilaa oomisha bineensa beeyladootaatiif takka gartee foonii fi waan adda addaatiif ilaa hanga gartee kuduraadhaa fi muduraa hunda jechuudha. San qofatti odoon dhaabbatiin deebi'anii inumaatu hogguu walgahiin tuni xumuramtee adda bahuudhaaf deemanillee gatta'anii isaan lameenu gareen lachuutu keessaafu gartee karaa pireeskoorii isaaniitiin ibsa tokko walitti deebisanii ibsa baasaniiti turan. Waa'ee kanarratti gartee isinii himaatiin ture yeroo pirezidantiin Ameerikaadhaa achi dhaqee gareen lachuutu gartee ibsa walii hin baafne ammaasis ibsa kophaattillee hin baafne inumaatu yaada adda addaatii haasawanii yaada gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa haasa'u isaanis ni jirtiin ja'anii takka ammoo waan hin jirre gartee hin jirtu ja'anitti as bahanii dubbatanii. Pirezidantiin Ameerikaadhaa harka qullaa dhaqeeti harka qullaa galeen isin jechaa ture. Dubagaa akka gartee ammaan tana deemaa jirtu kanarratti dhugumatti gartee biitti lameen tun addunyaan akka gartee fadhinnaa isiitti takkaa gartee biitti isaanii kabajamtee fi fadhinnaan isaaniis eeggamtee fi akka jiraatan sanirratti waan daddeenyu ni goona qofa odoon taane mirgoota addunyaadhaa eeguu qabnaa jechaa jiran. Akkasuma sanitti warri dhihaa gartee wanni isaan barbaadan rule based tiyyaan gartee isaan rule based international isaan gartee rule based regulationidha wanni isaan godhuu barbaadan. Akkas jechuun isaanii akkaataa gartee warri dhihaa barbaadutti addunyaan tun hundinuu karaa gartee liberal democracy jaanii gartee tan dubbatan san jala akka deeman barbaadan. So biyyootan dhihaa kun ammoo sanirraa faallaa ta'aniiti mul'achaa jiranii jechuudha. Takkaa'uu biyyootan warreen gartee akka gartee warri dhihaa barbaadu kanatti jiraachuun barbaanne immoo fadhinnaa isaaniitiin akka fedhanitti gartee haa jiraatanii qofa odoon taane garuu biyyiti isaanii gartee diigamuu qabdu namayyuu gartee biyya isaa akka fedhetti gaggeessuu qabaa kan gartee kanarratti hojjechaa jiran. Kana qofallee odoon taane inumaatu gartee yeroo gatta'anii isaan lachuutu ibsa walii godhan ibsa isaanii yeroo gartee shaayii dhugan boodarratti akkaataa biyya chaayinaatti gartee tii dippiloomaasii jaaniini pirezidaantoonni lachuutu ta'anii hogguu shaayii dhugan sanis inumaatu gartee gareeleen lachuutu keessaafuu warreen ministeerota gama kaanii bikka biraa ta'anii gartee mariilee adda addaa irratti akka hojjechaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kana qofa odoon taane maasis waa'ee gartee maappii kan gaazaa kaniin kalee isin garsiise kan duraan raashaarraa ka'ee ilaa hanqa chaayinaadhaa dhaqusan inumaatu ammaan tana tuubboo biraa jechuun tuubboo haaree tan raashaarraa kaatee ilaa hanqa chaayinaa deetu haareetti akka tolchuudhaaf deeman tan lamadaa jechuun beeka tan duraanis san qofa odoon taane tan lamadaa idaannoodhaaf akka godhuudhaaf deeman irratti illee walii galaniiti jiran. Inumaatu enerjii chaayinaan barbaaddu guutumaa guututti akkanirraa arkatan jechuu isaaniiti. Kana keessatti gaa daldalli raashaadhaa fi chaayinaa gidduudhaa doolaara biliyoona 200 ol tahee jira jeeti pirezidantiin raashaadhaa Puutin ibseeti jira. Kuni gaa jijjiirama guddaadha. Amata 3 dura akka odeessaa turanitti daldalli chaayinaadhaa fi raashaa gidduudhaa toora doolaara biliyoona 120 ture. Amma immoo doolaara biliyoona 200 jechuun isaanii haalaan akka malee guddachuu bira dabree inumaatu xiqqoo malee ikoonomii biyyootan Yuurooppiidhaa kana ta'uu jira jechuudha. So kana keessa gaa wanni isaan ammallee irra deddeebi'anii dubbachaa jiran keessaa yoo yaadattan biyya lola biyya Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru kuni raashaadhaaf lola jabaa akka ta'e
chaayinaa mataasiitis ni beeyti kanarratti immoo chaayinaan haalaan gargaarsa addaa akka godhuu fi teessoo fi karaa dippiloomaasiitti illee akka gargaartu irra deebi'anii dubbataniiti jiran. Garuu akka odeessaa jiranitti dhiheenya kana warreen Yukureen Raashaa keessa bikka adda addaa akka haleelaa turan isin himaatiin ture. Yeroo takkafaatti toora diroonnan 500 olii karaa Raashaadhaa magaalaa Maaskoo magaalaa guddoo fa'aa gartee haleelaa akka turan. Garuu mootummaan Raashaadhaa ilaa arrallee deebii hin gooneef haleellaa saniif. Wanni gartee odeessaa jiran pirezidantiin Raashaadhaa dura dursoo saayibasaa Shiipingi wajjin marii godhuu barbaada. Akkaataa haleellaa gartee deebii itti deebisan. Maaliif deebiin amma Raashaan deebisuuf teessituni deebii sabloodhaa miti. Deebii haalaan jabduu taate godhuuf ta'anii. Inumaa ilaa hanqa magaalaa Kiyev tajaaniin magaalaa guddoo Yuukireen tana qaceellotti haleeluu. Yoodan inumaatu gartee bikka gartee bulchaan isaaniitii fi warreen olaantoonni gartee biyyattiidhaa jiran hunda ilaa hanqa haleeluudhaatti Raashaan ifduuba hin deebituu jaaniitii odeessaa jiran. Kanarratti gartee gara miidiyaalee birbiraatiin wanni isaan jechaa jiran eskaleeshinii jechuun lola kana gartee sadarkaa addaatti ol kaasuudha. Garuu immoo oduun arraan tana bahaa jirtu qayyatutti warreen Yuukireen tana haalaan akkanatti gartee gargaaraa jiru ilaa hanqa Maaskoo keessa gartee hamma isaan haleelan kana gama duubaati warreen waraanota Yuurooppiidhaati. Waraanota gartee biyya Ingilizii fi Firaansii akkasumas warreen biraatutu Yuukireen keessaa dhokatee lola kana gaggeessaa jira jaaniitii odeessaa jiran. So mootummaan Raashaadhaa gartee lola kana hogguu gartee amma eskaleet goote yoo gartee kan ol kaasu taate Chaayinaanis akka gartee isaan kana daranuu gargaartu. Ammaasis namni tokko gartee warreen hariiroo waliin qabu waan akkanaa godhuu deemnaatiiti nu quba qabaadhaa waanuma jiru. Sanirratti gartee if dura ba'anii ibsuudha barbaadanii jaaniiti odeessaa jiranii waa hedduudhaatu deemaa jira. Akkumaan gartee isinii himaa ture san lolli kuni karaa bahattis akkasumas karaa gartee lafaattis baharra qofa odoo hin taane karaa lafaattis akkaataa itti jijjiiramaa jiru kajenne kuni inumaatu ekspertoonni tokko akka jechaa jiranitti pilaanni warra gartee dhihaa guddaan tokko mootummaa Iiraan tanafaa gartee silaa hombalchaniiti eega hombalchan booda karaa gartee Kaaspiyansiin gabaabina tanafaa gartee silaa hombalchaniiti eega hombalchan booda karaa gartee Kaaspiyansiin gabaabina akkasitti quba qabaadhaadhaa obboleeyyan keenya oduun arraan tana fakkaatti rakkoo tiktaakiitii fi akkasumas sanitti libii adda addaa keessaa baanii as geenye guutuu rakkoo tiktaakiitii fi akkasumas sanitti libii adda addaa keessaa baanii as geenye guutumatti gama duubaatiin nu barreessaadhaa. Oduuleen jajjabduun jiraannaan ammaan tana gartee waan takka anileen harkaatiin jira garuu immoo information siidhaa gartee ogguun harkadhe boodallee taatu dhufeetitiin isinii hima maaliif waa hedduudhaatu deemaa jira lolli gartee Iiraanii fi Ameerikaa jidduudhaa kuni lola yeroo gabaabduu keessatti dhaabbatuu miti irraa haasoineeti jirra ammaasis mootummaan Ameerikaadhaa wanni isin jechaa jirtu Iiraan harka kannuu qabdiidha. Okay? Harka nuu qabdiidha. Akkuma gartee amma dura isinii himaa ture san maalumaa fi harkan kannine kunoo waraana keenya hunda as finneeti jirraa akkasumas gartee haleellaadha isaan kana diiguu dandeenya jaaniiti gartee odeessaa jiranii. Tanarratti gartee hamma mootummaan Iiraan jabaattee firraa dhorkaa jirtu. Kanaas miidiyaaleen warri Iiraanis as bahaniitti dubbachaa jiran. Keessaafuu gartee bikki misaayil sitii jaaniin taniin gartee yeroo lolaasan isin garsiisaa ture footoolee adda addaa gartee isin garsiisaa ture san ammaan tana akka duraanitti gartee misaayiloonni guutameefiiti jira inumaatu daranuuti gartee lolaaf qophaawaa jiranii jaaniitti odeessaa jiranii. Egaa oduuleen gartee garagaraa yoo arraan tana lolli eegalame yoo boru lolli eegalame waan haaree isinitti ta'uu hin qabu. Maaliif jarri lachuutu lolaaf qophaa'aniiti jiran. Jarri lachuutu lola deebi'uudhaaf gartee wanni hundinuu xumuramteeti jirti. Keessaafuu
gara Ameerikaatiinis gara Iiraanis warri Iiraan yeroo dheertuudhaaf gartee akkanatti Ameerikaan nu qaqqabdee nu miidhaa jiraachuu hin barbaannu du'a hin sodaannu jedhaniiti gartee as bahanii dubbachaa jiran. Inumaatu gartee xiqqaarra ilaa guddatti meeshaa waraanaallee hidhatanii akkaataa itti meeshaa waraanaa rukkutanillee barsiisaati jiran. Tanaafuu gartee lolli kuni lola karaa tokkotti gartee bahuu qabu jedhanii waan abdataniif jecha. Okay? So tanaafuu gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Guutumaa guututtu ta United Arab Emirates tanafaa maqaan dhawina. Okay? Ta United Arab Emirates maqaan dhawina. Inumaatu gartee oduun ammaan tana deddeemaa jirtu akka jettutti wanni dheengadda pirezidantiin Ameerikaadhaa haleellaa lola gartee marsaa lamadaa tana haaretti kaasuudhaaf dhaabnee wanni inni ju'uuf waan hin amma dura isinii hime san tan gartee warri Iiraan Raashaadhaa fi Chaayinaadhaan yoo lolluu kun eegalamu taate nuti United Arab Emirates ni barbadeessinaa jedhanii dubbatan san dubbiisaniif jecha lola yeroodhaaf dhaabanii jedhanii odeessaa jiran. Maaliif warri United Arab Emirates akkasuma sanitti warreen gartee Chaayinaadhaa fi Raashaanis gara Ameerikaadhaa gartee bilbiluudhaanii pirezidaantii Ameerikaatiin lola kana dhiisii yeroodhaaf gartee diplomaatii irratti hojjedhaadha yaaniini gaafachaa turanii. Akkuma yaadatanitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa gara isaatiin ani Suudi Arabiyaa fi Qataarii fi United Arab Emireetiitu mee hin haleeliniiti xiqqoo gartee guyya lamaa sadiillee taatu lola kana tursiisii karaa nagayaatiin akka xumuramu carraa kanniif naan jaanii tanaaf hin dhiisee je. Okay? Tuni gaafaan isaati. Ani akka gartee ummata biraatti United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaan Qatar Trumpitti hin bilbilee jechuu hin danda'u. Okay? Maaliif yoo bilbilanis hin beeku yoo hin bilbilinis hin beeku. Garuu immoo dubbii himaan ministeera hajaalaa biyya Qatar akka gartee halee ibsa godhaa turetti wanni takka inni je nuti naannoo kanatti lolli akka irra deebi'uu hin barbaannu. Rakkoo hamtuutu biyyoottan ollaa keenyaas nus qunnamuu danda'a. Haalli ammaan tana jiru hedduu rakkisaadha. Tanaafuu gartee karaa nagayaatti achi baanee Hormuzis akka namayyuuf banamuu barbaannaa jeeti dubbachaa ture. Okay? Sana akkasii koo qabaadda. Tanammoo gartee Trump ni sobaa ifiif gartee akka gartee warri Iiraan jechaa jiranitti Trump ifiif sobaatiti lola kana gartee haaretti kaasuu sodaateeti Qataarii fi Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates bilbilee akkaan lola kana dhaabu na gaafate ji'ee wanni haasa'uuf gartee lola sodaati jaanii gartee isaan dubbachaa jiran. Gareeleen takka takkallee warreen biraatilleen yaada kana dhiheessaati jiran. Garuu immoo karaa sanirraa gartee wanni nuti beeknu takkallee nu hin jirtu. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkas jee garuu karaa gartee warra Qataariinis waan isaan jaan waan dhageenye jiruuf jecha yaanni san xiqqoo gartee wal fakkaate jechumaaf. Ammaaf akkasi. Akkuma beeytanitti yeroo gabaabduu keessatti wanni tun hundinuu jijjiiramtee lola deebi'uus ni danda'an. Duraanuu pirezidaantiin Ameerikaadhaa takka gartee guyyaa tokko takka ammoo guyyaa sadii je. Yoo kam turre ilaa Khamisaa fi Jimmata keessatti lola deebi'uun oollu je. Okay? Han isaatu je. Saniifuu gartee yeroodhaaf carraa gartee ammaan tani inni irraa haasawaa jiru kanaas laalleeti yoo gartee nageetti marii godhanii akkasitti kan nageet deebi'an taate gaarii. Ammoo akkas jechuun lolli fuuldura inni dhaabbate jechuudha miti beekaa. Lolli kun akkanumatti naaf. Because Ameerikaanis gartee waan isin barbaadu jira. Warri gareen taanis waan barbaadaniitu jira. Iiraanis gartee inumaatu aangoo takkaa gartee humna ammaan tana harkatan tana fuuldura dheereessuu barbaadan. Takkaa gartee qabatanii jiraachisuudha barbaadan. Akkanumatti gartee dhiiga nama kuma meeqaa gannaqanii biyya isaanii hunda barbadeessanii amma immoo akka lola duraa sanitti gartee achi deebi'anii waa hundaa gartee Ameerikaadhaaf akkanatti gartee waa hunda kannuu hin barbaadan. Okay? Namni tokko tokko akkasii jira. Maaliif gartee isaan kun gatta'aniitu Ameerikaa wajjin waan Ameerikaan barbaaddu kannanii fi lola kana maaliif irraan dhaabneefaa jechuu ni danda'an. Ammoo isaan akkasii ilaaluutti hin jiran.
duruuni gartee gatii qaqqaalii kafallee jirraadha. Wanni amma gartee warri Iraan jechaa jiran. Okay? Ayatullah dhabuun biyya isaanii keessatti beekaa nama sablaadhaa miti. Amma asis gartee ayatullah jechuun amantii shiyaa keessatti nama gartee liidarraa ol aanaadha. Nama karaa amantii waa hundumaa gartee amantii qofaa miti beekaa waa hundumaafuu isatti gartee achi garagalaniiti isa waa gaafatan yoo gartee rakkoon jiraatte. Karaa amantiitiin isaa ta'u waan isaan dhibe hundaa'u. Okay? So he's like akka gartee namni spiritual leader waan jaaniin akkasitti gartee waan laalamuuf jecha isa dhabuu jechuun inumaa gartee kafalliin isaan gartee kafallee jaan lola kanarratti wanta xiqqoodhaa miti. Tanaafi yoo gartee akkanumatti harka marannee kateenyu taate akkuma biyyaattuu ni dhabamnaatti amanan. Isaaniif jireenyaa fi du'a gabaabinatti. Tanaafi gartee carraa takkallee hin qaban. Lola kanarratti hirmaatanii hamma danda'an firraa dhorkuu malee. Okay? Tanaaf immoo beeka Chaayinaa fi keessaafuu gartee Raashaan faan akka gartee Iraan barbadooytu ittiin dhiisan. Okay? Akkuma gartee madura isiniimaa turetti waraanni warreen gartee Chichiniyaa faan waraanni Raashaadha jechuudha. Okay? Nuti Iraan dheenee loluudhaaf qophiidhaa jaanii dubbachaati turan. Isaan qofallee miti warri hedduutu akkasitti gartee yaada san dhiyeessaa ture. North Koreaanis akkas jechaati jirti. Okay? So biyya hedduutu gartee lola kanarratti hirmaachuudhaaf qophaa'ee jira. Yoo lollu kuni lola miilaa haa ta'u ta'e. So tanaafuu akka gartee Iraan cabxu biitii hedduun hin barbaaddu. Maaliif booda gartee yoo Iraan ka cabxu taate itti aansee gartee lolli karaa Raashaadhaa ol siqa jechuudha. Gara adda addaatiin Raashaa hombalchuudhaaf ni tattaafatanii jechuudha. Raashaa hombalchinaan Chaayinaa hombalchuun hojii yeroo gabaabduuti taati. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadhaa obboleeyyan keenya guutumatti gartee oduuleen haareenii yoo jiraattee booda irra deebinee ni haasofna. Takka gartee deebi'ee gartee akka oduutti isiniif hin dhiyeessaa. Ammaaf bakka jirtanitti nagayaan nu jiraadhaa. Nama hedduutu gartee harka baasee jira maaliif yeroo? Ammaan tanaan gartee sanuu ijaallaalu jira. Okay. Banuulee hin danda'u laal. Doolaraa dabale. Maal ta'e? Maaltu dabale doolaraa? Okay, cufanii jiraan no warruma tiktaakiitu cufe kan iskiriinii firiistee jira. Tolaayyee booda walitti deebinaa bakka jirtanitti gaa jajjabaadhaadha. Nagee wal bira dhiifannee isin hin jennaa ammaaf nageen nu jiraadhaa.